Dr. Awararis Salim jedhama. Barsiisaa Yuunivarsiitii Diillaat. Taphattoota ol guddisuu keessatti taphattoota guddina isaaniif faayidaa guddaa qaba. Faayidaa dinagdee qaba. Politikaal impaaktiis qaba maqaa mataa isaatiin. Karaa politikaas, karaa dinagdees faayidaa guddaa qabuuf karaa gama kootiin Shaashamanneen ol guddachuu isaa baay'een itti gammada. Garuu karaa gam tokkoon kilaboonni keenya waggaatti hin guddatu, deebi'anii immoo waggaatti gadi sigagaatu. Kun immoo karaa gam tokkoon gaddanatti dhaga'amudha. Maaliif keessa turuu qabu at least yoo xiqqaate kilabiin tokko yoo ol ba'e waggaa tokko waggaa lamallee turuu qaba. Maaliif namichi yookaan leenjisaan ol baase sun karoorfatu keessatti inni guddaan kilabii kana eessaan ga'uu kan qaba kan jedhu irratti xiyyeeffannoo guddaa barbaachisa. Keessumaa yonnaa ol baanu deeggarsi uummataa baay'ee barbaachisaadha. Karaa faayinaansii, mooraalitiin deeggaruun, taphattoota bituutiin, deeggarsa goodaa irratti dirree irratti argamanillee ijoollee sanaaf haamilee kennuu keessatti uummatichi xiyyeeffannoo guddaa itti kennuutu isa irra jiraata. Garuu karaa kanaatiin yeroo yerootti gadi bu'aa kan deemaa jiru waan ta'eef xiqqoo ishee ammas Shaashamanneen akkuma isaan kaanii akkuma laga Xaafoo fa'aa ol ba'ee hin deebi'a kan jedhu shakkiin qaba ammas isaanis karaa kana. Hawwii keenya akka Oromoottis akka Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaattis yeroo dheeraa kan ture Arsii bakka bu'uudhaan kilabni tokko yookiin immoo kilabni bulchiinsa magaalaa Shaashamannee Pirimeer Liigii kan akka inni galu barbaadaa turre jechuudha. Fedhii guddaas qabna turre jechuudha. Bara kana akka carraa ta'ee nu milkaa'ee jira. Keessaa riifoormii kubbaa miilaa sadarkaa magaalaatti geggeeffameen wal qabate qindoomina hoggansaatiin wal qabate haala gaarii irra ture jechuudha. Marsaa lamaan iyyuu Jimma irrattis Hawaasa irrattis haala gaariidhaan dorgommii isaa naamusaan ga'umsaan hojjechaa ture. Gatii dadhabbii isaa otoo dorgommiin hin xumuriin argateera jechuudha. Isa kana immoo riilii akka Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaattis akka dhalataa Oromoo tokkoottis gammachuu guddaatu natti dhaga'amee jira jechuudha. Shaashamannee ammas taanaan ogeessota mariisisuu, abbaa qabeenyaa mariisisuu, deeggartoota mataasaa uummachuu, keessumaa deeggartoota dhaabbataa ta'an ofiisaa qabaachuun isarra jiraata. Gorsitoota qabaachuun isarra jiraata. Fakkeenyaaf amaata gorsitoota jiraachuu qabu. Qarshiin kaffaluun isarraan eegamu. Namootuma beektota walitti fidee maal nu deeggartu kan jedhu yaada fudhachuu hin danda'a. Yaadaan namni yoo si deeggaru ta'e, abbaan qabeenyaa qarshiitiin yoo si bukkee dhaabbatu ta'e, deeggartoon immoo haamileetiin yoo si bukkee dhaabbatu ta'e, amma tokko ol deemuu hin dandeessa. Waldaan deeggaraa cimaa kan jedhamu dura madda faayinaansiiti. Bakka madda faayinaansii horachuu hin dandeenyetti waldaan homa tokkoyyuu wanti qabu hin jiru. Bakka bakkatti socho'uutu jira. Bara dhufu keessatti chaalenjiin isaan qonnamu. Taphni Pirimeer Liigiitti gaafa cehuun Dirreedawaa ta'uu danda'a, Bahar Daar ta'uu danda'a, Hawaasaa ta'uu danda'a, Adaamaa ta'uu danda'a hin deemu. Bakka kanatti deeggaraa futee deemuudhaaf madda faayinaansii kee deeggarsa hawaasaa kee walitti qabdee ayidii qopheessite ammumarraa jalqabanii miseensa horachuu. Nuti amma akka Oromiyaatitti chaalenjiin qonnoomii magaalaa kana keessatti dadhabneetu finxaaleeyyii jibbisa sabaa qabanii namoota tokko tokkoon harka walitti hidhatanii sana fuuldura deemanii nu dhiibanii jiru akkana nu godhanii jiru jecha maqaballeessii isa xubisanii raawwatanii qaxxaamuraan faayidaa mataa isaaniitiif si dhiibu. Iddoo sana gubbaarratti hundi isaayyuu jaalala ispoortiitiif yookaan jaalala kilabii isaatiif deeggarsa kan godhu fakkaata kun. Fedhii dhuunfaatii fi eenyummaa yookaan ilaalcha yookaan siyaasa isaa achi keessatti mul'ifachuu karaa ta'een seenee sana barbaada waan ta'eef. Dirreen sun immoo dirree walqixxummaati. Nuti kan barbaannu walqixxummaa sagalee walqixxummaa dhageessisuudha malee inni abaluu Oromiyaa keessatti eenyummaa isaa dhoksee inni immoo eenyummaa isaa keessatti ibsatu muti afaanuyyuu keenya baratameera amma saazanaaf deemna amma nuti wanto hojjechuuf faaruunuyyuu ammumarraa jalqabamee faaruun isaan hojjechiisan faaruu saba sana bakka bu'u Shaashamannee bakka bu'u ammarraa qabatama waan ta'eef keenya amma yeroo sanatti qabatamee hanga amma kan baduu dide garee namooti tokko fedhii saba tokkootiin kan hundaa'e ture
Suni akka isaan hin qonnomne kan isaaniif hin dhaama. Qarshii baasuun hin hafne yeroodhaan qarshiin bahee yeroo kilabii foormi godhanii tutu yeroodhaan kilaboota hundeessanii gurmeessaniiti ijoollee ciccimtuu yookiin immoo quuqama naannoo qaban naannoo biraatu isaan hin deemiin biratti hambisachuu hin danda'ama jechuudha. Ijoolleen of jalatti guddisamtu iddoo biraa deemeetu naannoo biroo misoomsaa jira jechuudha. Kanaatiif akka moodelaatti fudhachuu kan qabnu kan Shaashamannee ammaa kaanee dorgommiin hin xumuramne ammaa kaanee hojiin hojjetamuu qabu already koreen dhimma sana hordofuu fi hooggansi naannoo sana hojii keessa galee jira jechuudha. Akka Oromiyaatti kilaba Oromoo fakkaatu fi Oromiyaa madaalu akkamittiin hundeessina kan jedhu maree guddaan gaggeeffamee jira jechuudha. Kana namoota caasaadhaan akka federeeshiniitti achi jiranis hooggansa wajjinis maree guddaa gaggeessinaa turre kallattii adeemsa wal agarsiisaa turre akka federeeshinii kubbaa miilaa Oromiyaattis hojumaata kilabootaa hojjennee jirra waan ta'eef isa kana qabatamaadhaan agarsiisuudhaaf tattaaffii guddaa goonaa jechuudha. Kana qofaa miti galaanillee haala gaariirra jira jechuudha. Deeggarsi nuti gochaa jirru karaa ogummaa ispeeshaalii ogeessa tokko achi keenya akka isaan kilaba sana hordofan Superliigii kilaboota shantu jiru shananuu akka isaan hordofan taasisaa jirra jechuudha. Ogeessa waajjira keessaa nutis kominikeeshinii nuti qabnu hariiroo nuti qabnu gaariidha jechuudha. Wantoonni amma hojjetamaa jiran keessaa kilaboota Galaanii fi Shaashimannee wajjin wal hubannaadhaan hariiroo gaariidhaan adeemaa jira jechuudha. Isa kana itti fufinsa isaa mirkaneessuuf akkuma ka'e waldaa deeggaraa cimaan tokko kan warra kaaniif illee moodel ta'uu danda'u. Kilaboota yookiin immoo waldoota naannoo biraa jiranii fi Finfinnee keessa jiraniif fakkeenya ta'uu kan danda'u waldaa tokko hundeessuun murteessaadha jechuudha. Waldaan gaafa hundaa'e kilaba sanarraa fayyadamu osoo hin taane kilaba sana akka fayyadamuuf. Ispoorteessota achi keessa jiran atileetii ispoortii ciccimoo yookiin immoo atileetii ciccimtuu qacarriidhaan gara sana fiduu kan danda'an. Namni yeroo ammaa kana achirra taa'ee gaggeessaa jiru nama cimaadha jechuudha. Kanaatiif isatti namoota abbootii qabeenya dabaluudhaan ogeessonni yookiin immoo abbootiin qabeenyaa baay'een biyya alaatiis diyaasbooraa kan ta'an nutti bilbilaa jiru waan ta'eef isaan kana dabalannee hojii guddaan akka hojjetamu nutti agarsiisaa jira jechuudha. Isa kana qabatamaadhaan wanta hawaasa keenya boonsuu fi uummata Oromoo mataa ol qabachiisuun hojjennee abdii qabna jechuudha. Yeroo ammaa kana karaa Oromiyaatiin amma tokko jijjiiramni jira. Ogeessota walitti fidanii gara gama gamaatiin walitti mariisuu keessatti riifoormii kana irratti akka hirmaatan gochuun qorannoo tokko akka deeggaramu paanaalii garaagaraa qopheessuu keessatti federeeshinii kubbaa miilaa yeroo durii caala yeroo ammaaf keessumattuu waggaa kana waan guddaa hojjeteeti jira. Kanaaf karaa gama sanaatiin Shaashamannee deeggaruun isarra jiraata. Ogeeyyota garaagaraatiin walitti fidee qindeessee maaliin deeggartu kan jedhu karaa saayinsawaa ta'eetiin akkasumas immoo abbootii qabeenyaa mataasaa Shaashamanneen namoota hedduu namoota gurguddoo biyya alaas keessaas abbaa qabeenyaas hin qabdi beekumsa nama qabus waan qabaniif kana walitti qindeessuu keessatti federeeshinii kubbaa miilaa Oromiyaa waan guddaa hojjetuutu isarra jira. Isa kaanirraa barachuutu isarra jira. Keessaa laga xaafoo irraa barachuutu isarra jira. Jimma Abbaa Jifaarraa barachuu qaba. Ol bahanii dafanii si gagaachuurra ammumaatii abbootii qabeenyaa walitti fiduu, namoota beekan walitti fiduu, deeggartoota walitti qabuutiin deeggaruun isa akka isarra jiraatu ani karaa gama kootiin dhaamsan dabarsaaf. Inni guddaan loogoo fi armaa kilabiin tokko qabu sabichaa fi naannoo fakkaachuu qabaata. Fakkeenyaa fi otooni Gondar jiraadhee waanan jiraadhuuf achi keessa Atsee kan jedhu san uffachuu hin danda'a. Magaalaa sana keessa jiraadha waan ta'eedhaaf. Asitti garuu asan jiraadha waan ta'eef waan Oromiyaa fakkaatu sana immoo namni irraa jibbuun qabaatu waan ta'eef wal jaalanna ta'e uffadhaa jenneeni warri jaalate uffatee warri gubees jira waan ta'e dhiifama nu godhaa jedhanii uffatanii jiru. Warri kunis immoo ganaa uffatu caalmatti immoo dargaggoo hawaasa keenya ispoortii fuunee biraan ga'u. Ispoortiin kan akka ta'e hawaasa keenya biraan geenya malee hawaasni kiyya jedhee ofitti fudhachuu qabaata. Loogoo fi maaliyaati qopheessite sirraa biteetee kilabii sana deeggaruu qabaata. Gaafa uffatee mul'ate ofii baddi. Kanaaf sana irratti of eeggannoo guddaa haa godhan isaanis nuti isaan wajjin jirra isaan deeggarra kanumaan qaba dhaabsa isaanii. Kilabii Oromoo fakkaatuu fi Oromiyaa madaalu Shaashamannee irratti akka federeeshinii kubbaa miilaa irratti arguu barbaannaa jechuudha. Madaaluus qabaa fakkaachuus qaba jechuudha. Aadaadhaan afaaniin uffannaadhaan waa hundumaanuu fakkaachuu qaba. Isas madaaluu qaba jechuudha. Yeroo baay'ee waltajjii kamirrattiyyuu Oromoo mo'ataadha. Akka kubbaa miilaatti immoo dhaadannoon keenya walqixxummaatu hin taane olaantummaadha jechuudha. Dorgommiiwwan gaggeeffamu olaantummaan xumuruudhaaf ispeeshaalii Shaashamanneen 2010
2017 keessa waggaa 3 shaampiyoon ta'uu kan danda'u irratti hojjechuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kana gochuuf immoo atileetonni yookiin ispoortessonni baay'een harka keenya keessa jiru. Kan nu beekanis kan beeknu jiru waan ta'eef isaan kana irratti hojjechuudha jechuudha. Amma kaanee loobii hojjechuudha, hojii hojjechuudha. Dhimma madda galii irratti araarama tokko malee hojii hojjechuudha jechuudha. Riisoorsii akka magaalaatti jiru, riisoorsii akka naannootti jiru, akka uummata Oromootti jiru walitti qabuudha jechuudha. Miseensota horachuudha jechuudha. Tokko tokko isaaniitiif kaardii kennuudhaan ji'a ji'aan waggaa waggaadhaan dhaabbilee garaagaraa irraatii abbootii qabeenyaa irraatii walitti fiduudhaan ba'aa yeroo ammaa bulchiinsa magaalaa irra jiru kana kan hawaasaa gochuudhaan hawaasni amanee kan kooti jedhee ijoollee hawaasaas keessatti hirmaachisuudhaan akka inni fayyadamaa ta'u. Hawaasni sun akka ispoortii sana fayyadu, kubbaa miilaa sana fayyadu, ispoortichis immoo akka hawaasa irraa fayyadamu hojjechuudhaaf hojii guddaatu eeggatasi yeroo ammaa kana hojii keessa illee gallee jirra jechuudha.